Akkam jirtan hordoftoota teenya kabajamoof jaalatamoo kun Arboor Online School baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Gara chaanaala kanaa yogguu dhuftan saayitoottan hedduu kan isin wal barsiisu yoo ta'u, saayitoottan wal isin barsiisu keessaa saayitoottan guyyaa guyyaan galii irraa argachuu dandeenyu iddoo kamiyyuu taanee galii irraa argachuu dandeenyu. Biyya keessas taanee biyya alaa biyyuma feenes taanee bakka barbaannetti galii haala salphaadhaan yeroo dabalataa kenna mana keenya ciisnee yookiin immoo mana keenyatti hojii biraa dabalata qabaannee yookiin hojii biraarra jiraannee galii dabalataa haala ittiin argachuu dandeenyu. Al tokko qofa invest godhuudhaan al tokko qofa irratti deposit recharge godhuudhaan irratti guutuudhaan guyyaa keessatti sa'a 24 keessatti al tokko galii kanniin irraa argannu jechuudha. Kanaaf mee har'a saayitii tokko wajjin wal isin barsiisa. Kallattumaan na waliin ta'an affeerraa kooti. Saayitichi har'aa kana fakkaata. Akkuma asirratti argaa jirru kana TRX kana fakkaata jechuudha. Mee gara saayitichaatti haaseennu. Namni tokko akka galmaa'een 10,000 kennaaf jechuudha. Tootaal baalaansii irratti. Isa kana yoon baasuu dandeenya kan jedhuuf haala kamiin baasuu dandeenya kan jedhuuf tokko tokko isaatiin waliin kan ilaallu ta'a. Kanaaf jalqaba irratti yeroo gara saayitii kanaa seentan ajaja inni isinii kennu jira. Gara tiroon kanaa yeroo seentan jechuudha. Ajajni inni isinii kennu kun haala kanaan isinii dhufa jechuudha. Asitti tokko tokko isaatiin dubbisnee irraa hubachuu dandeenya jechuudha. Tokko tokko isaatiin fakkeenya gabaabsee yoo isinii hime asitti namni richaarjii yeroo jalqabaatiif parsantii 5 irraa qabee taasise TRX 5 irraa richaarjii godhuu dandeenya. TRX 30 isiniif kennaa boonasii jedha. Nama jalqaba 30,100 invest godhe 30 kennaaf jechuudha. 5 kan godhe 30% isaa san kennaaf. Kanaaf mee tokko tokko isaa haa ilaallu karaa gadiitti gadi buune. Jalqaba irratti basic account kan jedhu irratti maal jedha namni 5 irraa hanga 100 deposit godhe guyyaan parsantii 10 isaa argataa jedha. Fakkeenya namni 100 deposit godhe guyyaan TRX 10 argata. Guyyaa 10 keessatti TRX har'a baase kana ni deeffata jechuudha. Itti aana. Namni 100 irraa hanga 30,000tti invest godhe parsantii 14 guyyaa guyyaan ni argataa jedha. Namni 30,000 fi takka irraa hanga 100,100tti invest godhe 18 argata. 100,100 olii hanga 500 namni taasise immoo parsantii 23 guyyaa guyyaan argata jechuudha. Kana jechuun namni 100,100 guyyaatti godhe 23 guyyaa guyyaan ni argata jechuudha. Kanaaf formeeshin yookiin immoo beeksisa nama tokkoof yeroo affeertanii gara nama tokkoo ergitan parsantii TRX 5 irraa hanga 10,000tti kan jiru iddootti parsantii 3 argattanii ammallee 100 hanga 50,000 iddoo kan jiru irraa 5 argattanii ammas jedha 10,000 irraa 1,000 irraa hanga 100 iddoo kan jiru irraa parsantii 8 argattan ammallee akkumuleet irratti immoo gara gadiitti gadi buutanii yoo ilaaltan 1,000 irraa qabee hanga miiliyoona tokkootitti yoo nama invest godhu yookiin immoo nama deposit godhu affeertan parsantii 13 jedha. 2,000 irraa hanga miiliyoona tokkootitti immootu parsantii 18 argattan jedha. Kanaaf tokko tokko isaa keessa gadi bu'aatii dubbisaa ilaala. Baay'ee salphaadha. Haala salphaadhaan hojjennee irraa argachuu kan dandeenyu. Amma immoo kallattumaan akkamitti deposit irratti akka godhamu waliin ilaalla. Xumura irratti immoo boonasii iddoon isinii kenna. Na hordofaan affeerraa kooti Arboor Online School. Barreeffama kana iddoo X tana tuqxanii ofirraa balleessitu. Ergasii gama keessaatti seentanii gama keessatti yeroo seentan fuula kanarratti waa iddoo argitan deposit withdraw share hiriyoottan keessaniif share godhuu tiimii keessan nama isin jala galmaa'ee beeku application isaa buufachuu barbaadan investii guyyaa guyyaadhaan torbeedhaan irraa takka deposit irratti gootanii keettan yoo isa hojjechuu barbaadan keessaa bahuudhaaf log out kan jedhu tuqxanii asitti maal jedhaa TRX 10,000 fi 30 doolaara 728 ta'a jedha. Formation account irratti 00 jedha homaan eegallee haarayaan naan jedhaa jira. Gara gadii yoo deemtan waa hedduu arguu dandeessu jechuudha. Tokko tokko isaatiin dubbisuu dandeessu gara gadiitti deemtanii. Dhaabbanni kun eenyu fa'aa waliin akka dalagaa jiru WazirX fa'aa waliin dalagaa, CoinDX fa'aa waliin dalagaa, OKX fa'aa waliin dalagaa, Bitmain fa'aa waliin dalagaa, Hubii fa'aa waliin dalagaa, Binance fa'aa waliin dalagaa jechuudha. Dhaabbanni kun mi'a amma nuti kallattiin kan barbaannu recharge taasisuudha waan ta'eef deposit kan jedhu bira dhaqnu deposit kan jedhu ni tuqna. Iddoo transfer to basic account jedhu taana tuqna jechuudha. Erga isa tuqne booda asitti koodiin nu dhufa. Koodii tanaa yoo barbaanne fayyadamna yoo barbaanne immoo
isii tana copy address tan jettu tuquudhaan copy success jedha isiin fudhannee jirra. Kallattiin gara Binance keenyaa yookiin immoo gara akkaawuntii qabnuutti baana jechuudha. Asirra mee gara Binance'itti haa baanu. Binance bira dhufee jira jechuudha. Binance bira erga dhufee booda 100 irratti invest godhuu barbaada. Waliin haa ilaallu. Yoo Binance barbaadan Trust Wallet bira dhaquudhaan haala kanaan kan qabdan irraa deposit godhuu dandeessu jechuudha. Haala salphaadhaan. Mee iddoo recharge erga dhaqnee booda haga deposit goonuuf akkamitti namaaf share goone akkaawuntii haaraa banachuu akka dandeenyu kan isinitti agarsiisu ta'a. Iddoo share jettu tana tuqna jechuudha. Isii share jettu tana akkuma tuqneen linkiin nuu dhufa. Linkiin iddoo kanatti copy jedhee nuu dhufu kana linkii kana fudhanna jechuudha. Copy ta'etti tuqne success jettee jirti yoo isii tana tuqnu. Amma kallattumaan bakka itti banuu barbaannu deemna. Meeyaan kallattiin bakka jalqabaa yookiin immoo nama jalqaba naa erge bira dhaqa. Linkicha paste godhee jira. Linkii tana gadi tuquudhaan akkaawuntii haaraa bananna jechuudha. Namaaf erginee jirra jechuudha. Fakkeenya kun nama bira ergitanii namichi bira ergame sun eega dhufee fi booda maal godhaa gadi tuqeetiin galmaa'a jechuudha. Galmaa'uudhaaf maal barbaachisaa kiyya kan duraa waan jala jiruufi lakkoofsa ofii kan ittiin banatu ni guuttata. Ergasii jecha darbii yookiin immoo paaswoordii erga guuttatee booda lakkoofsa ofii guuttatee erga jecha darbii guuttatee booda kuni koodiidha. Isa kana tuqe taanan hin galmeessu boonasii argachuu hin danda'u jechuudha. Inni kun koodiidha hin tuqamu bira kuttanii isii asii tana barreessina jechuudha. Bakka attaa jettu sanitti 35 48 akka isii barreessinee xumurreen maal goona kallattumaan sign up jennaan. Sign up kana tuqna jechuudha. Galmaa'uudhaaf deemaa jirra waan ta'eef reejistariif deemaa jirra waan ta'eef sign up kan jedhu tuqna. Kallattumaan saayitichi maal godha jechuudha nu galmeessa. Register success jedhee jira. Nu galmeessee jira jechuudha. Galmoofnee jirra. Xumurree jirra galmee. Haala kanaan galmoofnee xumurree jirra jechuudha. Kun akkaawuntii isa lammaffaadha jechuun kan isa kaan jalatti ittiin galmaa'e. Mee amma isinitti agarsiisu loogaa wanta jettu tana tuqee ba'ee akkaawuntii jalqabaa kana bira dhufuudhaan akkaawuntiin ammaa isa kana ture mee loog inaa jedhuuni dura naa seenaaf hin seenu akkaawuntiin amma banee dhufe sun dhufee jira seef godhadha jechuudha. Isii seef jettu tuqee isii tana yoo barbaadanii dubbistanii olooftanii yoo kan dura dubbistan taate immoo ofirraa cuftan jechuudha. Waaw akkaawuntiin haarofti seenee jira kuno akkaawuntii haarawaa homaa dipoozit irratti hin goone duwwaadha jechuudha. Loogaa jedhee bahee gara akkaawuntii isa jalqabaatti haa deebi'u. Akkaawuntii isa jalqabaatti sign in jedhee deebi'ee jira. Sign in jedhee deebi'ee jira jechuudha. Akkaawunticha isa jalqabaa irratti galmaa'uu kiyyaaf galmaa'uu dhabuu kiyya ni ilaalla jechuudha waliin. Egaa gara akkaawuntii jalqabaatti nu deebisee jira. Mee tiim ka jedhu bira dhaquun kallattiin haa ilaallu. Tiimii haarawaa galmaa'uu kiyya tiim kan jedhu jalatti nutti mul'isuu qaba jechuudha. Level 1, Level 2, Level 3 jedha asitti tiimiin. Tiimii Level 1, Level 2 fi Level 3 jalatti eenyu akka galmaa'e Level 1 jalatti namni tokko galmaa'ee jira jedha. Eenyu namni tokkoon sun laata kan jedhuuf lakkoofsa amma jalqaba irratti galmeessine san ta'a jechuudha. Mee amma gara diipoozitii deebineetiin riichaarjii dura godhachuuf baane san haa riichaarjii kenna xumurannu. Diipoozitii tuqee jira. Riichaarjii tuqee jira. Kooppii adrees tuqee jira. Gara akkaawuntii barbaadeetti deema jechuudha amma. Barbaadu Trust Wallet irra barbaadu immoo Binance irra lamaan keessaa tokko irra diipoozitii godhuu barbaada. Mee Trust Wallet irraa dhaqu. Trust Wallet irraa 123 ni qaba asirra. Kanaafuu meeqa diipoozitii godha activationidhaaf asumarraa mee 20 diipoozitaa godhu. Adreesii dura achi kooppii goonee finne kasaayitii irraa finne adreesii isa amma asii kooppii goone kana jechuudha. Maal goona asirra dhufnee iddoo olii tanatti paste jennaan jechuudha. San booda TRX akka barbaannu ni barreessina 20 jedhee ni jira. Continue kan jedhu tuqa.
Erga continue kan jedhu tuqee booda fee tokko tuqaa tokko TRX irraa murata jechuudha 0.06 doolaara. Kallattumaan amma maal godha? Confirm. Password keessan isin gaafatanii guuttanii waan guutee fi dabree jira jechuudha. Confirm erga jedhee booda maal godha? TRX 20 kallattii inni irraa hir'isa. Achi dhaqee akkaawunticha irratti recharge godhama jechuudha. TRX 20 asii hir'ate. Ayyee gara nana fidee jira kallattumaan hir'isee jira jedha jechuudha asitti. Kunoo TRX 20 ergee jira hir'isee jira fi narraa muratee ture tokko tuqaa tokko TRX 20 immoo kallattumaan garam dhaqe jechuudha. Asirraa ni hir'ata amma 123 kan jedhu irraa ni hir'ata jechuudha. Refresh goone yeroo akkaawuntii keenya ilaallu. Amma mee kallattiin gara saayitichaa deebinee recharge kan jedhu haa ilaallu. Recharge complete kan jedhu kana tuqna jechuudha. Dirqama yoo achi irratti guunnee xumurre recharge complete kan jedhu tuqna. Trust wallet irraa kan guuttanne jechuudha. Recharge complete kan jedhu akka tuqneen gamana nu fide jechuudha. Akka gamana nu fideen iddoo kanatti nutti mul'isuu qaba jechuudha. 20 achi amma guunne san. Waan raajiiti. An TRX 20 guutee ture kun inni TRX 50 naaf taasisee jira jechuudha. Kan guute 20 inni immoo asitti meeqa naa barreesse 50 jechuudha. Boonasii 30 naa kennee jira. TRX 30 boonasii naa kennee jira. TRX 50 deposit gootee jirta naan jedha. Kanaafuu TRX 50 irraa guyyaa guyyaan parsantii meeqa argadha jechuudha. Parsantii 10 ni argadha jechuudha nama haala salphaan. Mee iddoo withdraw jedhu haa tuqnu. Kunoo iddoo withdraw jedhu yeroo tuqu parsantii 10 TRX 50 asitti naa guutee jira jechuudha. An 20 guute inni 30 boonasii naa dabalee 50 naaf godhee jira jechuudha. Kanaafuu 5 tan amma fudhachuudhaaf kallattiin eessa dhaqaa akkaawuntii ittiin baafadhu iddoo kanatti kan guutu fidee dhufa jechuudha. Eessaa fidaa? Kallattumaan deemee Trust wallet bira dhaqaa ni seenaa. Isii tana isii receive jettu tana tuqa jechuudha. Isii gadi jettu tana ni tuqa. Ishii tana copy godhadha jechuudha. Copy godhee jira. Adreesii ittiin fudhadhu jechuudha. Amma TRX duratti yeroo baasu send tuqe amma isii san fidee asitti kunoo iddoo kanarratti paste taasisa jechuudha. San booda asitti amount hanga isii barreessa. Shanii gara gadiitti immoo iddoo confirm jettu tana tuquun dura password barreessa. Password yeroo jalqaba galmuuf yookiin immoo password jalqaba kenneef san barreessina jechuudha. San booda confirm tan jettu tuqna. Confirm kan jedhu tuqee jira. Hanga success jedhutti kunoo submit success jedhee jira jechuudha. Shanii tiyya fudhadhee jira. Homuun jiran kunoo amma asitti 00 jettee agarsiiste jechuudha. Homa takka hin qabu formation irrallee homaa hin qabu. As birallee homaa hin qabu. Kan formation ammoo walitti kan deebinu ta'a. Kunoo 10,045 taatee jirti jechuudha. 5 irraa baafadhee jira waan ta'eef. 5 irraa argadhe irraa baafadhee jira waan ta'eef waliigala kanaan asirraa qabu 10,050 kan ture 10,045 rakkina konneekshinaatti na mudataa jira waan ta'eef 10,050 kan ture 10,045 taatee jirti jechuudha. Iddoo kanatti kan arginu 10,045 konneekshinii yeroo nuu banetti ni mul'atti. Kanaafuu hordoftoonni na kabajamuuf jaallatamoo haala kanaan deposit irratti goonee irraa withdraw godhachuu dandeenya jechuudha. Kunoo 10,045. Kanaaf hordoftoonni na kabajamuuf jaallatamoo haala kanaan irratti deposit godhaa namoota hedduuf share taasisaa. Yeroo TRX barbaaddan gara keessattiin na qunnamaa liinkii gara descriptionii kiyya jalaa irratti liinkii telegiraamaas ta'ee liinkii kallattiin ittiin argattan isiniif kaaya. Galatooma horaa bulaa Anarboor online school ture. Olmaa gaarii halkan gaarii yeroo milkii isiniif haa ta'u. Horaa bulaa deebanaa isiniin jedha. Galmaa 10,030 argadhaa irratti deposit godhaa 30 boonasiidha. Galatooma. Namootni hedduu share jettu tana qofa tuquudhaan share godhaa fi yeroo share taasistan immoo liinkii keessanii yeroo galmaan boonasii irraa argattu waan ta'eef
kutaa lammaffaa irratti boonasii akkamitti akka argattan yoo namni riipooziit godhu kan waliin ilaallu ta'a. Horaa bulaa deebanaa. Oolmaa gaarii isinii hawwaa, halkan gaarii, yeroo hojii, yeroo milkii isiniif hawwaa, isin jaaladha, isin kabaja. Ana Arboor Online School ture hanga ammaatti kan isin waliin turtii taasise, hanga xumuraatti na waliin ta'uu keessaniif galatooma.